hayyee mata dureen keenya leenjii oroict Academy irratti akkamitti capable wal goona akkamitti wal qarqarra akkamitti hubannoo waliif cimsina isa jedhurratti hubannoo walii kennuudhaaf kan qopheessinedha. Waltajjiin keenya kan xiyyeeffatu biyyoota garaagaraa irraa hirmaattonni hedduun ni jirtu. Akkasuma maneejmentiin keenyaa fi barattoonni elementary, high school, model school, akkasuma university barattoonni sadarkaa PhD fi masters illee hedduu qabna. Hirmaattota gosa garaagaraatu jira. Waa'ee muuxannoo walii qooduu hubannoo teekinooloojii irratti oroict Academy jennee hundeessine amma isa irratti ibsa gabaabaa walii kennine har'a akka orienteeshiniitti waan gabaabaa waliin jenna. Waan gabaabaa waliin jennu kana irraan immoo irraa eegalee barnoonni keenya kallattiin kan itti fufu ta'a. Mee akka tasaa ta'ee ijoolleen muuxannoo nu qooduuf jedhan Keeniyaa irraayis dhimma koovidiitiin wal qabatee faamiliin jalaa waan dhukkubeef hiriyyaan kan koo hirmaachuu hin dandeenye. Akkasuma immoo Turkii irraallee abbaan isaa hiriyyaa keenya tokko abbaan isaa asuma biyya keessa jala qabamee koronaadhaan hospitaala seennaan hirmaachuu hin dandeenye. By the way gara barnootaa fi gara hojiitti osoo hin deemini waa'een koovidii kun very issue current issue dha. Baay'ee sodaachisaa jira, hedduu babal'achaa jira. Of eeggannoo guddaa yoo goonu keessattuu barnoota amma mana teenyee barachuu carraa akka mana teenyee barannu walii uumna jenne kanaaf fa'a manuma keenya teenyeeti hojiillee walii uumuu fi akkasuma immoo hojiis manuma teenyee akka hojjechuu dandeenyu irratti akka jabaachuu qabnu hedduun keenya baay'ee xiyyeeffannoo kennuu qabna. Maatiin keenya hedduun kan barate waan ta'eef maatiin keenya odoon baratiin nu barsiise waan ta'eef maatiin keenya xiyyeeffannoo goonee hawaasni keenya akka hubannoo qabaatu xiyyeeffannaa gochuun barbaachisaadha. Mee gara marii keenyatti seenuudhaan dura koree maneejmentii oroict kan ta'an kanneen as keessa jiran muraasni yoo siistemii kompiitarri kan koona rakkisaadha. Torban miidhamtee waan tureef invite godhee ibsa gabaabaa isin haa kennanii ani immoo guluunfaa fi ibsa barbaachisaa ta'e isiniif laadheen ibsa jedhu qaba. I don't know sagaleen kan koo dhaga'amaa jira laata? Hedduu kompiitarri kan koo erga gaafa dibamte tokkooti as na shakkisiisaa sagalee isheellee waan ta'eef jechuudha. Biltuun an jedha. So gara YouTube kanaan yoo fayyadamne gaarii ta'aara natti fakkaate. Mee hiriyoota kan koo loomii irra jiran seensisuuf yaala gidduutti jechuudha. Hanga
inni naa mijatee seensisuu fi gara konseptii qabannee dhufneetitti keessa waa'een COVID akkuma isiniin jedhe ajandaa ta'uu qaba. Hawaasa keenya hubachiisuu danda'uu qabna. Hawaasni keenya of eeggannoo gochuu qaba. Isinis of eeggannoo gochuu barbaachisa. Ofii keenya mana teenyee akka hojjechuu dandeenyuuf immoo leenjiin kun barbaachisaa ta'ee mul'ateera. Leenjiin keenya sababni leenjiin kun barbaachiseef gabaabsinee isinii ibse leenjiin kun yeroo ammaa sadarkaa teekinooloojiin akka addunyaa biyya keenyaatitti biyyoota addunyaa kanaa irratti dijitaalaayizeeshiniin to'achaa jirutti addunyaan ganda tokko ta'aa jirtu irratti hawaasni keenya gara teekinooloojii qofa dhufuu odoo hin taane teekinooloojii qofa hubachuu odoo hin taane teekinooloojii irraa fayyadamuu akka qabuu fi teekinooloojiin hawaasa keenyaaf meeshaa qofa odoo hin taane madda galiitis ta'uu akka qabu yeroo ammaa filannoowwan sadarkaa addunyaatitti tajaajila irra oolanii akka biyyoonni guddatanis fayyadamaa jiran hawaasni keenya immoo dargaggeessi keenya barataan hubatee nutis wal hubachiifnee waan dandeenyuun irraa fayyadamuu danda'uu qabna waan jedhurraa yaada kana kakaafnee fi yeroo ammaa miseensi keenya naannoo miseensa 7 qabna. Miseensa 7 keessa anatu yeroo baay'ee olii gadi waan fiiguu fi olii gaditti waan mul'atuuf malee ijoolleen capable ta'an hubannoo qaban dandeettii qaban na duubaan jiru. Ijoollee kanneen wajjin taane waan dandeenyuuf tiimiin keenya Awustiraaliyaa irraa qabnu jira. Turkii irra jiru Keeniyaa irra jiru biyya keessaas jiru waan ta'eef ijoolleen kanneen waliin taane waan dandeenyu hubachiisuu irratti wal haa hubachiifnu ka jedhutu ajandaa guddaa keenya ta'eera. Akkuma waliigalaatitti tireeningiin kun faayidaan isaa teekinooloojii hubachuu qofa odoo hin taane teekinooloojii irraa fayyadamuu akka hawaasni keenya qabu irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan wal qabatee akka ta'e akka hubattanii fi itti darbee immoo itti aansee yeroo ammaa akka biyya keessaatittis akka biyya alaatittis teekinooloojiiwwan adda addaa galiiwwan gurguddaa argamsiisutti jiru. Galiiwwan gurguddaa argamaa jiran kana yoo jalqabnee jiraanne akkamitti irraan dabalataan akka nama tokkootti gatii dadhabbii keenya akka argachuu dandeenyu irratti xiyyeeffannaa gochuu akka qabnu fi teekinooloojiiwwan barbaachisaa fayyadamuu qabnu humna salphaadhaan galii gurguddaa akkamitti akka argachuu dandeenyu irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Barnoota keenyaan kan wal hubachiifnu ta'a jechuudha. Dabalataan immoo yeroo ammaa filannoo adda addaa akka addunyaatitti dhaabbileen 100 ol dhaabbileen yeroo ammaa onlaayinii kafaltii kafalaa jiran 100 ol kan jiran yoo ta'u dhaabbilee kanneen irraa akkamitti fayyadamuu taana akkamitti wal hubachiifna akkamitti muuxannoo waliif qoonnaa ani waan beeku yoo isin barsiise isinis waan beektan akkamitti waliif hirreeti wal hubachiifnee akka irraa fayyadamnu ikonoomii hawaasa keenyaa jijjiiruun dirqama waan ta'eef yeroo ammaa ikonoomii hawaasa keenyaa haala kamiin jijjiiruu akka dandeenyu irratti muuxannoo walii qooduun dirqama waan ta'eef kanumaa wal qabateeti yeroo ammaa dargaggeeyyiin keenya haala kamiin irraa fayyadamuu qabu waan jedhu irratti erga mari'annee booda siistemii haaraa amma oroict jenne kana hojjenneerra. Siistemii oroict Academy kun appilikeeshinii isaa qaba, weebsaayitii isaa qaba, akkaawuntii nu biraa
kan approve ta'e yookiin immoo tiimiin keenya approve goosisetu tiimiin keenya approve goosisetu hojjetaa. Yoo tiimiin keenya bira akkaawuntiin isiniif hin kennamin siistemicha fayyadamuu hin dandeettanii. So siistema guututti fayyadamuu kan dandeessan yookiin immoo siistema koorsii yookiin barnoota kennamuu deemurraa fayyadamuu kan dandeettan yoo garee keenyarraa approve isinii ta'e yookiin verify isinii ta'e qofa akka ta'e akka hubattanidha. Itti aaneeti gareen leenjii kennuuf deemnu kun garee gosa garaagaraa lamatu jira. Garee gosa lama jechuun garee hubannoo teekinooloojii qabu kan asiin dura teekinooloojii irraa wantoota garaagaraa irratti fayyadame. Dabalataan immoo kan jalqabumarraa ka'ee hubachuu barbaadu biiginesi isa afaan Ingiliffaatiin jedhanii fi advaansed isa afaan Ingiliffaatiin jedhan warra duraan advaansed ta'ee fi warra hubannoo barbaaduudha. Warra hubannoo barbaadu jalqabarraa kaafnee hubachiisuuf akkasuma immoo warra teekinooloojii irratti hubannoo qabu immoo yeroo gabaabaa keessatti akkamitti carraa hojii ofii uummatee hojii kana irraa fayyadamuu danda'a. Akkamitti dhaabbilee garaagaraa yeroo ammaa fakkeenyaaf dhaabbanni barataa qofaaf barataan yeroo boqonnaa isaa qofatti akkaawuntii irratti banatee hojiiwwan barataaf ta'u fakkeenyaaf akka sarveefa walitti guuruudhaa, kuweeshinarii fa walitti guuruudhaa dhaabbilee akkasiitu addunyaa irratti hedduminaan jira. Dhaabbilee barsiisaa qofa gargaaruuf barsiisaan hojiiwwan salphaa yeroo boqonnaa isaatitti akka isaan biratti hojjetee irraa fayyadamu akka ta'u gargaaruudhaaf dhaabbilee hojjechaa jirantu jira. Dabalataan immoo artistoonni yeroo boqonnaa isaanii konnekshiiniidha gara warra yuutuubiitiin rakkoonni konnekshiinii waan mudate fakkaata. I don't know rakkoo konnekshiinii Itoophiyaati. Ana bira rakkoon hin jiru. Warreen neetworkii Itoophiyaa kanaa waa hojjechuu hin dandeettan namni baay'een nuun jechaa ture. Sababni namni baay'een Itoophiyaa keessatti neetworkiif akkamiin waa hojjechuu danda'a jedhanii sodaatanii illee keessaa tokko kanuma ta'a. Garuu immoo sodaan sun sodaa isinitti ta'ee hafuu hin qabu. Yeroo ammaa intarneetaan waa hojjechuu hin danda'ama. Dabalataan immoo akka biyyattiitti telekoomiin lama biyyoota garaagaraa irraa akka seenu hayyama haala xumurachaa jirutu jira. Haalli kun immoo rakkoo neetworkiidhaan wal qabate biyya keessa jiru yeroo gabaabaatti ni fura abdii jedhu qabna. Warreen yuutuubii irraan rakkoon teeknikaa yookiin immoo rakkoon neetworkii nu mudate jechaa jirtan zuumiidhaan akka nu hordoftan gara zuumiidhaan isin dabarsa. Kun ta'ee osoo jiru gara kan jalqabnetti yoo deebinu gareen yeroo ammaa dhaabbileen akka addunyaatitti fakkeenyaaf artistoota qofaaf kophatti artistiin tokko guyyatti performi godhee sa'aatii itti tolutti sa'aatii mijatuufitti sirba namni biraa hojjete irratti hojjete yookiin performi godhee yookiin immoo sirba mataa isaa dhiyeessee haala galiitti argachuu danda'uu fi dhaabbileen adda addaa bifa kanaan kan jiru waan ta'eef kanneen wal hubachiisuu danda'uu qabna. Kanneen dargaggoonni keenya irraa fayyadamuu danda'uu qabu. Kana taargeetiin guddaan kaayyoon guddaan tireeningiin kun qophaa'eef inni dabalataa immoo fakkeenya yuutuubii yoo fudhanne yuutuubii yeroo ammaa miliyoonotaan kafalu jira.
torbaanuma darbee argatanii jiraatan biyyuma keenya keessa Itoophiyaa keessa miliyoonota 50-60 miliyoona 80 namoonni haala galii itti argachuu jalqaban argaa turre. Kuni salphatti ta'uu kan danda'e akkamitti ka jedhu hubachiisuu danda'uu qabna. Amma hiriyyaa kiyya tokko wajjin haasa'an ture biyya Turkiirra. Dargaggeessi tokko waggaa 4 keessatti yuutuubii gara 20 banee dargaggeessa umrii xiqqaati. Dargaggeessi kun galiin isaa ji'aa naannoo $100,000 yeroo ammaa. Kun kan ta'eef haala kamiin akkamitti immoo nuti haala kanneen irraa fayyadamuu dandeenya, akkamitti immoo faayidaa kana hubatee dargaggeessi keenya irraa fayyadamuu danda'a waan jedhu irratti xiyyeeffata barnoonni keenya jechuudha. Dabalataan immoo faayinaansiidhaan yookiin immoo dhimma galii kafaltii tireeningii kanaatiin wal qabateeti. Tireeningii kana ijoollee haala mijeessanii fi ijoolleen barnoota kana kennuu qaban yeroo isaa kennanii yeroo turtii ji'a tokkoof walakkaa hanga turtii ji'a 3 yeroo isaanii kennanii waan hojjetanii fi barattoonni namoonni kunneen waan danda'amuun atileetii gatii intarneetaa isaanis kabara gochuu qabna waan jedhurraa kaafneeti. Haa ta'u garuu immoo yeroo ammaa barattoota guutumatti jechuu dandeenya parsentii 90 barattootaaf iskoolashiippii akka iskoolashiippiitti bilii isaan kenninee fi kana jechuun barattoonni yeroo barattoota moodel iskuulii jira, haay iskuulii jira, preparaatoorii jira, yuunivarsiitii jira, maastarsii jira, PhD tu jira. Barattoota kanneen baay'inni illee isaanii kan tireeningii kana irratti hirmaachaa jirullee wanti namatti tolu hedduun isaanii akkaawuntii yuutuubii, akkaawuntii teelegiraamii, instaagiraamii maal kanneen kan banatanidha. Hubannoo jalqabanii hubannoo isaanii cimsachuu barbaadu waan ta'eef nullee waan dandeenyuun hubannoo isaanii cimsuu irratti xiyyeeffannoo kennina waan ta'eef almost barattoota keessaa 90% bilisaan akka jooyin godhan gooneerra appilikeeshinii buufatanii hanga danda'aniin fayyadamu jiru. Akkaawuntiin isaan bira gahee jira. Warra gahin illee hin gaha abdii jedhu qabna. Itti aanee immoo namoonni hanguma humni isaa danda'e hanguma qabu kana qaba warra jedhe ispeeshaalii warra biyya keessaatiif waanuma inni qabuun akka jooyin godhu gooneerra. Kun haaluma danda'an waan dandeenyu walaa qarqaaruudhaaf malee taargetiin inkaamii isaa irraa jenereet gochuuf yookiin inkaamii lakkoofnee kaalkuleet goonee ittiin itti jalqabne waan ta'eef akkasitti akka hubattanii fi itti aanseeti siisteema itti fayyadama siisteema keenya appilikeeshinii moobaayilaa warri fudhattanii jirtan appilikeeshinii moobaayilaa kan akkaawuntiin nu biraa isiniif kenname akkaawuntii keessan keessatti jalqaba akkuma seentaniin boru amma kan irra hojjennu akkaawuntii keessa edit godhachuu, piroofaayilii keessan sirreeffachuu, eenyummaa keessa isa dhugaa irra kaa'attaniiti maqaa sirriitiin iimeelii keessan, feesbuukii keessa isa sirrii, teelegiraamii, instaagiraamii keessanitti linkii godhattu. Achi booda immoo garaa jala gadi buutanii yoo argitanii jiraattan barnoota koo kan jedhu jira. Waa'ee barnoota isin assaan irratti haatan barnoonni warri garee A barnoota irratti assaan ta'u jira. Warri garee B barnoota irratti assaan ta'u jira. Warri garee C akkasumaan kennamu jira. Barnoonni keenya haaluma fakkeenya warri garee A warra hubannoo teekinooloojii qabu jennee waan yaadnuuf teekinooloojiin jechuun maal jechuudha? Akkamitti koompitara bannee loogiin goona maal waan jedhu keessa hin seenu jechuudha. Warra garee A'tiif daayireektilii personal development yookiin immoo
namni tokko hubannoo teekinooloojii gahaa akkamitti of cimsuu qaba, akkamitti dorgomaa ta'uu qaba, akkamitti intarpiriinarii ta'uu danda'a, akkamitti immoo dorgomaa ta'uu danda'a waan jedhu erga ol hubachiifnee booda gara daayirektilii gara galii argachuu tooftaawwan galii argachuutti deemna jechuudha. Galii argachuun tooftaalee hedduu jira. Tooftaawwan kanneen keessaa kan biyya keessatti nu fayyaduu danda'an, warra biyya alaa jiraniifis kan fayyaduu danda'an, akkamitti immoo tooftaawwan isa irratti immoo dorgomaa taanee hubannoo gahaa qabaannee irraa fayyadamna kan jedhu irratti xiyyeeffanna jechuudha. Warri garee baa immoo jalqabumarraa kaafnee teekinooloojiin maal akka ta'e yeroo ammaa faayidaa teekinooloojiin biyya kanaaf buusaa jiru, yeroo ammaa hubannoo teekinooloojiin biyya kanaa irra gahee jiruu fi gara fuulduraatti immoo teekinooloojiin biyya kanaa garam deemu jira, eessaa ka'ee garam gahaa jira, akkamiin immoo nuti teekinooloojii kana keessa dorgomaa ta'uu dandeenya, seekuriitii isaa akkamiin eeggachuu dandeenya, akkaawuntii akkamiin banannaa waan jedhu erga hubannee booda gara dorgomaa ta'utti dargaggoon tokko yookiin immoo namni tokko akkamitti fakkeenya ta'uu danda'a, akkamitti dorgomaa ta'uu danda'a, akkamitti immoo intarneet irraa galii argachuu danda'a gara jedhutti deemna jechuudha. Tartiibni tireeningii keenyaa haala kanaan kan ta'u ta'a. Yeroodhaan wal qabateeti yeroon tireeningiidha. Namni tokko guyyaa hojii qabaachuu danda'a yookiin immoo galgala itti mijachuu danda'a yookiin guyyaa itti mijachuu danda'a. Dirqama guyyaa argamuun dirqama miti. Akkaawuntii keessan erga qabaattan booda warri gareedha. Akkaawuntii keessanii yeroo seentan koorsii adda kennamu. Fakkeenyaaf amma boru iftaan jedhaa akka deemnu kan boru kennamu boru ilaaluu danda'a. Iftaanis yoo kaseennu ta'e kan boru kenname san fidneeti kan iftaaniitti dabarra jechuudha. Odoo tokkoon fixin gara tokkoo darbuu hin danda'amu. Odoo tokko baratiin gara kaaniif darbuu hin danda'amu. Kan duraan barannetti deebi'uu hin dandeenyu. Tartiibni isaa hojii gareetiin walii kennine chaat gochuu dandeenya. Siisteema keenya irratti chaatiin jira waan ta'eef barsiisaa keessa wajjin chaat gochuu dandeettu. Akkasuma immoo barattoonni gaaffii wal gaafachuu dandeettu. Guruppii isinii kireetu gochuu dandeenya. Haala saniin barnoota keenya turtii ji'a tokkoof akka warra garee A waliin, warra garee B waliin immoo turtii ji'a 3 kan qabaannu ta'a. Walumaa galatti kan nuti gochuu dandeenyu haala kanaan takka jennee jalqabnaa ammatti kun
Jirai sagaleen kan koo adda dhaqote neetworkii. Si sagaleen koo jira? Sagalee. Sagalee. Hoogganaa keenyan affeeraa Abdurrahman yoo sagaleen kee jiraata. Abdurrahman yoo dhagaa jiraatti dhaamsa dabarsi. Abdurrahman sagalee Abdurrahman. Dhagahu? Sagalee kun jiru. Abdurrahman dubbadhu sagalee Abdurrahman. Sagalee ol qabi. Okay, sorry. Speakeriin Abdurrahmanii speakerii isaa natti hin fakkaatu sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Anyways, konseptiin waliigalaa an jechuu barbaade. Sagaleen koo jira? Sagaleen koo jira? Sagaleen koo jira? Neetworkiin keenya dhagaa argee yoo sagaleen koo jiraate gabaabsuudhaa fi waliigalatti wanti qabnu adeemsi ittiin deemuu dandeenyuuf waliin gara fuuldura itti fufnu haala kanaan ta'a. Tireeningii kennaa kan gara Abdurrahman godhe sagalee. Okay, hojiin keenya gara fuulduratti itti fufnuu fi leenjiin keenya bifa kanaan kan itti fufu ta'a. Alarti taanee ol dhageeffatuu qabna. YouTube yookiin Facebook irratti ibsa bal'aa isiniif kaaha. Neetworkiin kan koo na rakkifte asuma isin geggeessaa fayyaana ta'a. Galatooma. Tiimii kan koo qabadhee deemu malee akkanatti kophaa deebi'ee dhufu boru akkaawuntii keenya seetil goona. Iftaan immoo tuutoriyaalii tokko jennee eegallaa.
haala kanaan barnoonni keenya itti fufu ta'a, fayyaa ta'a, nagaa qabaadhaa, yeroo gaarii.